ol seennaan sheeruma godhi yoo dhugaa qabsooyte share godha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sena Ibu ma Maltas asa Abu ma fitti casa Namu sittijiru Rawaya Acha ibu ma Share, invite goda. Namu sittijiru Rawaya gara sabaa goruu Daaf qabsoofne Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan kiyya islaamaa ka addunyaarra jirtan hundinuu obboleeyyan kiyya Oromoodha. Akkami jirtan? Nageenyi badhaadha. Baga nagaan dhuftan hundi keessanuu xiyyaa Jimmaa Koorsoo Kojo abbaa dhugaa. Baga nagaan dhuftan hundi keessanuu share invite godha. Shanyii mootii akkami jirtan? Nagaa dhimmoota gaggabaabaa irraa dubbanna. Hunda dura baga nagaan dhuftanii dhiyaadha. Invite share godha. Dhaamsi keenya kun dambalii haqaati, dambalii dhugaati, dambalii badhaadhinaati. Badhaadhinni soban beeku dhugaa malee. Badhaadhinni kijibuun beeku, badhaadhinni sossobuun beeku. Kanaafuu dhugaarraa dubbanna. Qabsoon teenya dhugaadha. Dhiyaadha invite share godha. Sirba Faaxee Anniyya. Kanaan gara sagantaa keenyaa ceenaa. Dhiyaadha xiqqoo boodanii agalla inshaallah. Qilleensa farraaya sirbichi naaf ta'e sirbichi kuni maaliif jennaan waatuu bubbisaa gaafa si kaase akkana si goggodha. Gaafa si kaase akkana nama goggodha nama bubbisa. Saniifuu warratti bubbisuuf xiqqoo oduu qilleensarra jirtu hunda quba qabdanii irraa haasofna takka takkaani. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Haqaaf ummata keenyaaf as jirra, dhugaa ummata keenyaaf as jirra, qabeenya ummata keenyaaf as jirra, bilisummaa ummata keenyaaf as jirra. Wanni sodaannu takka hin jirtu haqa dhugaa irratti qabsoon nuti goonu yoomiyyuu if boodan deebinu dhiyaadhaa share godha. Namni hedduun dhaamsa kana dhaga'uu qaba. Dhiyaadhaa naaf. Faaxee Anniyyaa. Abbuma fitti kaasa. Habirbirsa koree if jalatti muru. Siituu fitti jira. Namuu sittiin jiru.
سما في الروية في الروية نذير هاج نورا كوماندري إن تشيف ياتو شير قدا أبو ما في اتخاذ خبير بالسفرة الجلة تمرو سيتو الفجرة ناموس التنجرو في الرواية كارا سبع قرون جرى دوغا أبجون برباتي سارة لبون تني دوتي دوغا ناف كبسوفو بلسما وارا في جنن غلاف goota dhajjaboo biyya tanaaf dhabne torba kufnee wajji kaane badhaadhina bakka gariin keenya dubbachuu sodaannu gaafas dubbachaa turre jaarra abbaa gadaa رب رحمتها في جنة الفردوس يسيقنني سبحانه جارة أبا قدا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فؤاد أبا راغو مراتانا ما ميمي جارسو خطتو ada ijen no kam dia ada sagam cappe arara dia ada share ko dati ko boda dia gella akami jirtan bagana ga anduf tonu di khaysanu ya uti ko jaan da barse di famana goda iske jowalle kaynya ko nusti ko bizi da si tu fijrana musitin jiru ahmad jilo dia si rawaiya جرى سبا قرؤون هي جمع ديادا دبلين كلين سفرة مالا ساسا راجي يا روما أبو ما في تقاسا خبر برسا قري الجلد تمورو ستو في التجرة ناموس التنجرو رواية جرى سبا قرؤون تقادا أبصوفني بيفلي ججبو بيتنا أفضبني torba kufne khani badadi na wajiri legal man kenyati nasgenye bara garin kenya dubbachu sodadnu inama fate aniya ni sirbite miti akka gari sirbite galatomi sinjanna السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبلينك يا خسلامة خد الدنيا رجرتنا ندنا وبلينك يا خورم ودا كان كريستيانا في واقع فتاه هندي خيسانو سلامن خيا خوني رابوك لا فجرتن التسنا دكم أكم جرتن نجيني بدادا بقى نجان جرتن بداديني إفتومتي أمانة بداديني حق الرتي هندا دان دين إذا أمودا دان دين أوغات دان دين إذا أمودا دان دي قلما بدادينا نغيسيتو سيتان أبدني إسيتان التمني أبسو برسدين حتى غيسيدين انتفنو قدار غني مسارات تغلي بارلامات تغلي أمتا خيجة تجاجلو داف وعدا هاروم سنة موتومان هاريني جارمو نموتو هندي خينياوني بينا هاتا تمونا نو روميا خيستي ركولين أمما جرتو في أمما ديمات رفتتون خيستو إدوتنا ركولي والقبتة وجين ساتلو رغتاون كينيا بيكمانا
hoggu saaxiluudhaaf kaanu warra wal jaalannu ka wal kabajnu ka nutti dhiyaatu wajji wal dhabu fakkateenyu ni beeyna hoggu saaxiluudhaaf murteeffannu warra nuuf ulfina qabu wajjin akka wali bu'uu deemnu ni beeyna faayidaa sabaatii fi faayidaa namaa faayidaa ummataatii fi faayidaa nama dhuunfaa bu'aa ummataatii fi kabajaa namaa gargar baasnee madaallee laalleeti ummanni keenya bara 150 gabroomee bilisummaa abdatee badhaadhina abdate dhandhamu qaba malee roorrifamee araraafamee ajjeefamee hidhamee reebamee saamamee arrallee akka bara wayyaanetti gidiraa biraa arkuu kan qabne irratti amannee hadhooytee ija baaftee dhufnaan ajjecha abbaa gadaa karrayyuu ajjecha abbaa gadaa karrayyuu fi michaallee isaanii ka ayyaana karrayyuu kabajachaa jiran irratti hadheeffannaadhaan raawwaterraa wal qabate saamichoota garagaraa kan daandii garagaraatiin neetworkii garagaraatiin gaggeeffamu hundaa'u ummata keenyaaf saaxiluun keenya beekamaadha. Hattuun niin hate jettee namantu. Hattuun hattummaa keessaan jira jettee namantu. Tafadhe haa taatu. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Waan kana godhuun roorroon akka dhuftu ni beeyna. Waan kana godhuun miidhamni akka dhufu ni beeyna. Waan kana godhuun duuti akka dhuftu ni beeyna. Waan kana godhuudhaan roorrifamni garagaraa akka nu mudatu ni beeyna. Tana qeensa xurii jalan lakkaa'uu dhabuudhaan roorroo dhuftus ajjechaa dhuftu waan dhuftu hundaaf fudhachuudhaaf itti murteeffanneeti qabsoo ummataa tanatti gallee jechuudha. Ummanni keenya gahee isaaf jenne. Badhaadhinni arrallee abbaa biyyaati. Tanarraa sheenaan qabna. Badhaadhinni arrallee itti fufu qaba. Tanaaf sodaan qabna. Badhaadhina keessa taa'ee immoo ka badhaadhina kuffisuu barbaadu. Badhaadhina keessa taa'ee ka obboleessa keenya muumicha ministeeraa keenya irratti hojjetu. Badhaadhina keessa taa'ee ka ummata Oromoodhaa akka badhaadhina jibbu daleegu. Badhaadhina keessa taa'ee ka abbaa gadaa ajjeesu. Badhaadhina keessa taa'ee ka qabeenya Oromoo saamee saamsisu. Abadan ittiin dhiisnu jennee ejjannoodhaan qabsoo tanas seennee jirraa jechuudha. Hundi keessanuu ni beektan. Hinannee jedhanii mana keessatti dubbatamtu tabiraa tarra walii galamte tabiraa ibsaa fi wanni isaan baasan tabiraa wal baruu jirraa jechuudha. Wal arkuu jirraa jechuudha. Amma immoo deemtee abbaa gadaa karrayyuudhaa rabbiin rahmata si haa godhu. Rabbiin jannataan si haa qananiisu. Maatii kee rabbiin imaanaa sabrii isin haa kennu. Ilmaan Oromoo karrayyuu hunda rabbiin imaanaa sabrii isin haa kennu. Ilmaan Oromoo haaqaa dhaabbattan hunda rabbiin isin haa jajjabeessu. Abbootii gadaa karrayyuudhaa asirratti baanee barruudhaan jaalli keenya hayyuun keenya gootni keenya obbo Taayyee Danda'a qabsaa'otni haqaa ijoolleen maqaa isaanii dha'uun barbaanne anaas dabalatee qabsoota saaxillee ummata keenya beeksisne hin goone jaanii waakkatanii gootan jenneeni mirgi dhala namaa Itoophiyaadha. Dhaqee qoratee waa hunda adda baasee gootanii je'ee xalayaa kaleessa isinii baasuunsaa beekamaadha. Har'a Faanaa Broadcasting miidiyaaleen garagaraa eega maxxansan booda dafaa haasaa jaamanii kaasanii jiranii jechuudha. Mootummaan naannoolleen ibsa kannee jiraa jechuudha OBN irratti. Nama lama hiinee jirra jaanii. Abbaan gadaa ajjeefamuun yakkaan akka ajjeefame yakka naasuun qabneen akka ajjeefame. Qaamota mootummaatiin akka ajjeefame shakkiin takkaa'uun jirtu jechuudha tanarratti. Amanamee jira. Alhamdulillahi rabbil aalamiin baga rabbii isin gammachiise. Warra dhugaaf qabsaa'e. Warra haqaaf qabsaa'e. Baga rabbiin isin injiffachiise. Warra namaaf sodaachuurra rabbi sodaachuudhaaf qabsooltan. Warra badhaadhinni dhugatti amana malee kijibaa miti jettanii ejjennoo qabattan. Warri abbaan gadaa keenya abbaa gadaa Oromooti abbaa gadaa Karrayyuuti abbaa gadaa Oromoota hundaati
abbaan gadaa karrayyuu jiila isaatii hojii ajjeefamuun oromoon hundi ajjeefamuudhatti fudhanna oromoon hundi dhabamuudhatti fudhanna jettanii qaama ajjeese saaxiltanii kan sodan dura dhaabbattanii haqni abbaa gadaa karrayyuutii fi jiila isaa kun akka bahu taasistan hundinuu ilmaan oromoodha warri dhugaa dhaabbattan warri badhaadhina jaalattanii sin jaalannees warri badhaadhinaaf miseensa taatanii sin ta'inis hundi keessanuu ha dhugaa rabbii sodaatee haqaaf dhaabbattan ha garaaf hin dhaabbatin ha mindaaf hin dhaabbatin ha qabsoon nuti dhaabbanneef qabsoo dhugaatiitti amantan ha haqa ummata keenyaa dabarsineen kan nuunuu balaan feetaa dhuftu jettanii murattanii qabsoo tana saaxiltan alhamdulillahi rabbil alamin baga rabbii sin gammachiise baga rabbiin dhugaa keessan baase warreen aktivistoota biyya alaa jirtan akka sheekka abbuttaa warreen biyya keessa jirtan qabsaa'onni maqaa keessan dha'uun barbaanne hadheeffattanii akka fu'aad ijoolleen biyya saawudii keessa jirtan ijoolleen oromiyaa keessa jirtan irra ciccitanii akka abbaa seenaadha warri akka Maamad Jamaal Ahmad warri irra ciccitan maqaa keessan kaasuun barbaadu anti keessanii jechaan kaasuun barbaanne akkasin na hubadha abbaa gadaa nyaate na nyaachuu dhiisa jettee hin amanin tana anif kanneetiin dubbachuu jira fidaa bahuudhaafin ifti kannee dubbachuu jira an sodaan qabu sodaa rabbii malee an ka sodaadhu rabbii tokkicha qabsoo badhaadhinattis dhugaaniin amana qabsoo badhaadhinattis dhugaaniin amana muumicha ministeera kiyyatti dhugaaniin amana imaammata isaa ida'amutti dhugaaniin amana badhaadhina keessa taa'ee ka badhaadhina busheessuu barbaadu naaf diina badhaadhina keessa taa'ee ka badhaadhina ummanni ka jibbu taasisu naaf diina ka badhaadhina keessa taa'ee ummata ajjeesu naaf diina ka badhaadhina keessa taa'ee ummata saamu naaf diina ka badhaadhina keessa taa'ee abiyyirra nama kaasu naaf diina haqa abbaa gadaa karrayyuu baasee yoon hin du'een sheenaan qabu aniifiin kannee jira if kannu ni beektaa silaa if kannu baadheet qaaxaan kutee baran kara biyya alaatii jiruu qananii san dhiisee wanni niin asii qabsaa'u jiru leeccalluma ummata kiyyaa dhugaan maqaan qabuuf mindaa biyya tanaati jechaa miti kan hin taa'u jiru dhaba biyya alaatii as na fiden qaboon warra na beeku gaafadhaa biyya alaatti jiruuti iyya takka taate if dhaaduun barbaadu as keessaa seegaan dhufe osoo naggadadhe aggaanaan horuu naaf beeka qabsoo ummanni keenya immoo itti milkaa'uu qaba jedhu tana dhibbarraa dhibbattiin itti amana tanaaf badhaadhina keessa seenne tanaaf keessa qabsoone xurii gugarre badii gugarre dhaaba keenyaa kun jennee wanni xurii san dhoysinuuf hin jirtu jechuu dhaaba keenya badhaadhinni ni jaalanna ni jaalanna miseensa miseensa nuti hoggansa hoggansa nuti badhaadhinaaf miseensa bakka bu'oota ummataati haqa himuun ammoo rabbittis badhaadhina birattis sirriidha jechuun dirqiidhaas sodaa malee dubbachuu qabna sodaa malee saaxiluu qabna akkasit sirreessuu dandee osoo nu saaxiluu baannee bardhiigni abbaa gadaa hafe hay osoo nuti himuu baannee bardhiigni abbaa gadaa dhiiga saree ta'ee jira jilli isaa dhiiga saree ta'ee jira alhamdulillah wanni isiniin jennuuf tanaa jechuudha galataan rabbii kiyya tanaafuu ijoolleen takka takka warri jajjaboon maqaa keessa wanni hin kaasneef akka waan biraa keessa miidhaan isinirra dhuftu maqaan hin barbaanneef jechuudha nutu miidhaa hedduu nurra ga'u jira miidhaa nurra ga'u jirtu tana obsinee yaa'u jirra falmachuuf wareegama taanaan rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam du'ee jira rasuulli jaalatamaanu nabi Muhammad nagaa fi rammanni irratti jiraatu lubbuun uumamte tun hundinuu du'aaf uumamte duuti naftu hijibneen jiraannu haqa dubbannee jiraanna sobneen jiraannu dhugaa dubbannee jiraanna saniifurran kaayenne antiyya maqaa murteeffadheefiin teeysan isin miidhuun barbaadu tanaaf maqaa isin kaasne
akkamitti nu dhiisee jettanii ka qirnatti hin jennee fi isinitti himu jira ijoolleen jajjaboon hojjechaa turtan ammallee hojjedha namni abbaa gadaa harrayyuudha qaama mootummaatiin ajjeefamuun dhibbarraa dhibbatti mirkanooytee jirti wanni tana keessatti gadi fageenyaan jabeessee ummata kiyya beeksisuu barbaadu ummata kiyya hubachiisuu barbaadu ajjechaan tun ajjechaa naasuu malee raawwatamte ajjechaa araara hin qabne ajjechaan tun ajjechaa dhiifamaa wal bira kunnuu miti tana poolisni oromiyaadhaa ijoolleen poolisa oromiyaa keessa miseensa taatee hojjechaa jirtu akkuma nama dura jee jeynoota ilmaan oromooti ta jaalala sabaa qabdu ta gaafa oromoon Harargeedhaa Somaaleerraa buqqaatu hunda abdiileedhaa wajjin wal qabaa turte haqarratti hojjetti hoggansa bira jirti dubbiin malee ijoollee bira hin jirtu dubbiin poolisa oromiyaa tokkoon komatinaa ajjechaa tanarratti tokko poolisa oromiyaa tokkoon komatinaa giseen isiniin jiru hoggansa poolisaa irratti komadhaa malee gaditti tanatti miseensa irratti hin komatinaa ijoolleen ajaja raawwatte dubbiin ka ajaja kanne bakki dubbiin jirtu mataadha ajaja ka kanne abbaa ajaja kanne saniitu rizaayin godhuu qaba abbaa ajaja kanne saniitu hidhamuu qaba abbaa ajaja kanne saniitu itti gaafatamuu qaba abbaa ajaja kanne saniitu seera dhiyaachuu qaba araarri jiruu jechuu tanarratti abbaa ajaja kanne ijoollee teenyata poolisaati miti ijoollee zinnaara hidhattee kilaash qabattee deemtu teenyatuun ijoollee qulqulluudha aan wajjiin hojjedhee beeka ijoollee hunda tana bara dabreen kana hunda ijoolleedhaa miti dubbiin ijoolleen ajaja raawwatte eega telefoonni hedduun bilbilame booda eega mariin guddaan godhame booda eega waa meeqa ta'e booda ijoolleen ajajni itti kennamee ajjechaa tana naasuu malee akka ijoolleen raawwattu taasifame jechuudha sadiifuu abbaan badii ijoolleedhaan ijoolleen eemara raawwatte waraana keessatti waraanni ajaja raawwata ha ajaju dubbiin qabadhu tane warraaqsi keenya amma booda ka ta'uu qabu abbootiin waan kana ajajan seera dhiyaachuu qabaadha abbaan waan kana mataa poolisa irraa kaasee mataa mootummaa naannoo irraa kaasee mataa mootummaa paartii irraa kaasee abbaan waan kana keessatti hirmaate marii kana keessatti hirmaate abbaan waan kana raawwachuu quba qabu ajaja kanne hundi seera dhiyaate dhiigni abbootii gadaa har'a mirkanaa'e kun heeraa fi seeraan dhugoomee bahuu qabaa jechuudha tana ta'uu baannaan oromoo dhumtee beeki tun falmii nuti akka miseensa paarlaamaa tokkotti ani dabarsu jiru akka miseensaatti dabarsu jira kana na laallatti dubbiin na laallata dubbiin si laallata dubbiin nu laallata ajjeefamuun qaban jechuu abbootiin gadaa za'aa jahatti qabamanii hanga za'aa 12tti marii fa'aa fi kirikiriin gaggeeffamtee za'aa 12 irratti ajjeefaman namni sibaat naggaatu qabnee finnee hidhaa baasne junta wayyaane ka dirree lolaarra loltuu ka madaa fuunee dirreerraa madaasa wallaannee mana hidhaa naqu jirra abbootii gadaa teenya abbootii gadaa harrayyuu sababnummaan nuti eega za'aa jaa qabaman booda hanga za'aa 12 tursiisamanii ajjeefamaniif man ajaja kakanneesanii jechuu dubbiin silaa ijoollee poolisaa taate za'uma jaata qabde sanirra fixxi ijoolleen osoo ijoolleen irraa taate asitti dagaltii jechuu dubbiin osoo ijoollee irraa taate laal ijoollee poolisaa ta'e hidhattee irratti xiyyeeffatinaa abadan wanni isiniin ja'uuf maal osoo ijoollee irraa taate hogguma dheeyxee qabde san ijoolleen lip gootii jechuu
osoo ijoollee irraa taate ijoollee irraa himiti jechuun dubbiin ijoolleen za'a jaha qabdeeti za'a 12tti ajjeesaan itti dhufte ajajni itti kenname jechuudha. Ajaja san eenyu kanneen nama lama qabnee ta mootummaan naannoo Oromiyaa burusha oofuu fi ta ibsaa saadiqiitu waan kana raawwate jettanii isarra maxxansu yaatanii fi kun tasuman dalaguu jechuudha. Hin dalagu takkaan maqaa harkaa qabnaa jechuun nuti maas na amanaa takkaa siyaasaa keessa seenee waan harkaa qabna jennu taa harkaan qabne hin dubbanne jechuudha. Osoo aan du'e amma duruu waraqaatti bakka meeqa kanninee jirra maqaa isaanii hangaan an jiru hin baasin anaa baasatti an kunnaan achiini baati. So an ajjeesuudhaan hin haftuu jechuudha dubbiin bahuun maqaan eenyufaadha. Ijoolleen jajjabduun biyya keessaa fi biyya alaa jirtu hundi maqaa harkaa qabnaa jechuudha. Duruu qulqulleessine eenyufaadhaan waan kana keessatti hirmaatee jira. Eenyufaadhaan waan kana keessatti ajaja kennee jira. Tanaafuu kan xiyyeeffachuu qabnu abbaa za'aa ijoollee qabee miti. Abbootii gadaa qabee miti. Osoo ijoollee irraa taate ijoolleen za'aa qabde za'uma jahan saniif fixxi. Ijoolleen za'aa qabdeeti ajaja eeggachaa turte jechuudha akkamaa goonu. Warra mari'atee wal mari'atee ajaja kana gad dabarsee ijoolleen tun akka jara kana fixxu taasis warra san jechuun mataarratti rarra'uu qabnaa. Mataarra jiraa ka ajaja kana dabarse. Isaan kana ka aangorraa bu'uu qabu. Isaan kana ka hidhamuu qabu. Isaan kana kaniifi seera dhiyaachuu qabu. Isaan kana ka adabamuu qabu. Tokko jalaa ba'uu hin danda'u jechuudha. Haqaatu akkana. Nama lama qabnee ijoollee lamaan qaqqabnee jirra. Ijoollee lamaan qabnee to'annaa jala oolchine kana qofaatuun nama 14 san ajjeesee kaanis akkana godhe jennee yaannu ammoo qaamni biraatis ni jira. Qorannaa oofaa jira. Qorannaan ooftan hin jirtu adeeroo wal beekna ni beeytan xumurree jirraa barmariidhaan. Wanti tun mariin xumuramtee jirti miti ookiyya. Hai. Ummata dho'isu jirtan malee dubbiin dhumattee jirti miti. Himaa ummatatti. Tanaafu tana sirritti beekuun barbaachisaadha. Haqni kanaa dhugaan kanaa tun ammoo raawwannee callisuun hin taatu yoo sobaaf qabsoof nu taate malee. Yoo mindaaf qabsoof nu taate malee. Yoo waan faayidaa dhuunfaatiif qabsoof nu taate malee. Yoo dhugaadhaa fi haqaaf qabsoof nu taate. Yoo badhaadhinaa maayyiinsaa ifaatiif qabsoof nu taate. Yoo badhaadhina hunda galeessaatiif qabsoof nu taate. Badhaadhinni cubbuun jaalatu. Badhaadhinni hijiban jaalatu. Badhaadhinni yakkan jaalatu. Badhaadhinni iftoomatti amana. Badhaadhinni haqa hunda galeessaatti amana. Malaammaltummatti namanu badhaadhinni. Hattummaadhatti namanu badhaadhinni. Muummichi ministeeraa keenya baridduu tana gisee haasa'u gartanii mootummaa keessa abbaa tujjaaraa tokko abbaa qabeenyaa tokko duuba eenyu jira jedhe. Baalasilxaana tokko jira dhuga moo kijiba dhuga. Baalasilxaanticha duubaas eenyu jira. Buloogaraa jira. Kamaqaana faarsi jedhaniin. Kamaqaana faarsi jedhaniin. Dhugaan jirtu tanaa jechuun biyya teenya keessa. Dhuga dubbate muummichi ministeeraa keenya. Tanuma tanutis jechuun jirru war. Abbaa qabeenyaaf dura buustaniiti. Warri aangorra jirtu duubaa taatanii qabeenya uummataa saamuu jirtanii jenne. Irra waliigallee adda baane hin saamne jettan. Abbaa gadaa hin ajjeefne namni abbaa gadaa ajjeese hin ajjeefne jedhu. Jimaa fi simintoo hin saamne yoo sinjee amantee si bira jirti malee rakkoon na bira jirtu takkaa isa bira jirtu si ka amanu bira jirti jechuudha. Awwaaniin harka keessaa hedduu chiipsii abiyootaawi dimokiraasii cinqu jira warra keenya kana. Qabadhaa tanallee ijoollee waa barreessitan. Chiipsii abiyootaawi dimokiraasii chiipsii wayyaaneen mataa keessatti abiyootaawi dimokiraasii itti leenjistee biraa deemte saniitu
mataa keessa jira. Appilikeeshina badhaadhinaa ilaamaan buufanne isaan. Chiipsii makana rangodhu jiran. Kompiitarri isaanii kan rangodhu jiru chiipsii badhaadhinaa osoo hin ta'in chiipsii abiyyootaawi dimokiraasii kana rangodha. Tanaaf naasuu nama isaaniitiifis hin qabani. Ummata isaanii hatuurraayis hadootti hin qabani. Wahuma takka irraa sodaan qabanii jechuudha. Abiyyi amma chiipsiin tun keessa jirtu duraanuu chiipsiif keessan keenya muummichi ministeeraa keenya. Inni ma qulqullu yoo amma pirezidantii Somaaleedhaa Mustafee laalte chiipsiin qabu chiipsii san hin qabu inni alaa dhufee pirezidantii ta'ee qulqulluudha inni. Chiipsiin san keessa jirtu ummata isaa fayyaduu irra dalaga Mustafeen. Warra keenya kana yoo laalte chiipsii sanii keessa jira achi keessa guddatanii chiipsiin san maqa jirtu appilikeeshina kana buufanne ka badhaadhinaa kana afaaniin jaammalee dilleet godhanii chiipsii san miimoorii san dilleet godhanii appilikeeshina badhaadhinaa kana buufanne. Saniifuu gizeeniif rangodhan hunda chiipsiin abiyyootaawi dimokiraasii kanaa deemaa jechuudha. Abiyyootaawi dimokiraasiin maali? Amma kalee fi dheengaddaa achi aantu hunda godinootaa fi aanaa fi kana hunda irratti nurra mareechiisaa turan. Akka gaafa lammaatii fi xayyibaatti. Qaanyi. Rabbii isin uume sodaadhaama. Badhaadhina kana waliin qabsoofne. Yoo wareegamaa walirra kafalle malee wajjin itti injifanne. Arra haqa kana maqa dubbanneef nurraa mari'atan jechuudha achi baanii. Laaqaanyi. Abbaa gadaa kanas hin ajjeefnee jarri keenya jaaniin walgahii irrattis qoratamu jirtii bu'aansii gaafa baatee isin beeksisna jaanii uummata gowwoomsuudhaaf yaalaa turan. Uummanni immoo isaanirra shaaxira irraan fudhan. Arramma abbaan gadaa akkamitti namichi kalee walgahii si teessisee nurraa si haasofsiisu san boru ganama akkamitti gabbee si ilaaluu ta'a. Kijibaadhaa jechuun namichi nu ergamaadha. Haqaaf hin dhaabbatu jechuun uummataafis hin ta'u hooggansaafis hin ta'u inni akkasi baruu qabdaa jechuun warruma amma godina aanaa waan kana hojjechuu jiru hunda wahuma gubbaatti gakkannamte fuudhee deemee raawwata malee. Wanti tun dhugamoo dhugaa miti jee ejjennoon qabu. Dubbiin qoonqootis ni jirti dhuga. Dubbiin makiinaatis ni jirti dhuga. Hiyyummaanis ni jirti dhuga. Haa taatummoo lubbuun tun zalaalam hin jiraatu yoo duute yoo haqa dubbattee. Beema gani. Yoo haqa dubbattee duute irra wayyu. Ummata kee gaddeemtee sobuurra. Amma kalee akkas jechaa soban. Eega isaan guyyaa akkas jechaa sobanii mirgi dhala nama Itoophiyaa kalee ibsa baase. Arramma faanaa fi wanni hundi gadhiise eega gadhiisetti bilbilanii haasaa jaaniini ijoolleen jalaa qaccam gootee gadhiiste qilleensarra jirti wanti hundini eegana ibsa dhufanii kannanii dubbiin akkana jaa amanan fixuumte jechuu dubbiillaan. Amma ati kakalee uummata dura taa'ee hijibu san akkam ta'u teessa. Mee qaanyii ta'e akkam ta'u teessa akkam jettee uummata kana dura deemtee uummata bulchita. Mee akkam jettee uummata kana dura deemtee uummata hogganta. Uummanni hundi kijiba si beera jechuudha. So haqaaf dhaabbachuun tanaaf gaariidha. Alhamdulillah jechuuf dhufne. Galatoomaa jechuuf dhufne obboleeyyan keenya. Haqni hundi kanuma baha. Dhugaan hundi kanuma baati. Yoomiyyuu taanaan haqarraa if boodan deebi'inaa. Itti miidhama. Itti araraafama. Itti reebama. Dhugaarraa immoo if booda deebuun hin jirtu. Badhaadhinni nu waliin jiru arraas paartiin teenya paartii badhaadhinaati. Boruus paartiin teenya paartii badhaadhinaati. Iftaanis paartiin teenya paartii badhaadhinaati. Nuti badhaadhina hin ganne ganuufis hin teenyu. Yooka taayitaa taatee fi akka wantaa taatee nuti bakka bu'aa uummataati an. Tasanirraa haftee immoo badhaadhina kanaaf aarsaa barbaachisu kafallee as hin geenye. Nu hundinuu nu qofan jenneen. Nu hundinuu aarsaa kafallee kana keessatti ammoo bu'aa uummanni keenya argachuu qabu uummata keenya gowwoomsinee ajjechaa uummata keenyarra raawwatamu callifnee reebicha uummata keenyarra raawwatamu usnee deemuudhaaf miti ka badhaadhina seenne. Kaayoon badhaadhinaatis uummata reebuudhaa miti. Abbaa gadaa fa'a ajjeesuu miti.
ummata oromoo saamuu miti kaayoon badhaadhina tanaaf lafee jabaannee ejjennoo qabaannee kutannoo qabaannee murannoo qabaannee wanni falmu jirruuf haqarra maqaa jirruuf dhugaarra maqaa jirruuf yoomiyyuu taanaan muumicha ministeeraa keenya garagaluun teenya yoomiyyuu taanaan badhaadhinatti garagaluun teenya yoomiyyuu taanaan diinni badhaadhinaa diina keenya ka abbaa gadaa ajjeesee hin ajjeesne jee ammaas diina keenya ka ummata keenya saameen saamne jee ammaas diina keenya ka ummata keenyaaf haqaan hin hojjenne ammaas diina keenya irra qabsoonaa jechuu kana tasuman dhiisnuu jechuudha tasuma amma bargandii ollaafaan nun dhageen faa jennee rakkannee cinqachuu jirra malee wanni tun tasilaa akka gaariitti afaan amaaraatiin farraa haasuu sila akka gaariitti maaliif warri keenya kun xiqqoo warra sanis ni sodaatanii lakkee warra san ni sodaatan haqa walitti muu wayi ummata keenyaatu warra san hin sodaanne malee warri karaa keenya jiru kun aangorra ka jiru ni sodaata warra san ni sodaata silaan gamma nuti iyyuu jirru kana afaan amaaraatiin isaan iyyani qaaxa hundisi aangorra haramte qaaxa taanis hidhamte dubbin ammoo diinni nu dhagayeeti boruuf nu miidha jechuu fi afaan keenyaan haasa'u jirra abbaan gadaa karrajuudhaa hiccittiidhaan hin ajjeefamne yakkaatu irra raawwatame ajjeefame osoo nu saaxiluu baanne immoo dhiigni isaa dhiiga sareete kalees dhugaaf dhaabbanne ammaas dhugaaf dhaabbachuu jirra borus dhugaaf dhaabbanna tanaafin isiniin jechaa jira poolisoota irratti mufii takka ummanni keenya akka qabaatu hin barbaannu badii takka hin qaban poolisoonni ajaja poolisii irra jirti dubbiin gubbaa jirti Aizar isaan kun aangoo gadhiisuu qaban hidhamuu qaban heeraan gaafatamuu qaban qoratamuu qaban amma fakkeenyaaf anummaan kun fakkeenyaaf hin jee anummaan kun pirezidantii ta'e kan naannoo Oromiyaa anaan ummanni ni hatte naan jee waa bishaan hattee ummanni naan jee anummaan koree na jala jirtu tanii na muuddadhe mee deemaa bishaan akkaan hatte naa laala yoon jee ni taati jara keenya akkuma walitti himnaa jechuun dubbiin akkanaatu ni taati jaarraa 21ffaa keessa jirra jara keenya jechuun anummaan kun amma pirezidantii mootummaa ta'ee ummanni ka'ee bishaan nurraa hattee bishaan kana hataa jirtaa nurraayii badii hojjettee yoo naan jee ummanni hayaa koreen isinii dhaabee qulqulleessaa jeeni anummaan ka ummanni himate ana ka koree qopheessu ana ka gadi buusee koreen qophoojetuun ammaas gadi baatee dubbiitti jarra akka dubbattu taasisus ana ka barruu barreessee ibsa baasuus ibsa ejjennootis ana jaarraa tokko keessatti nagarre goofata akkanaa kana አላየንም እንደዚህ አይነት ቀልዲ ከና ከነ ነገር ረይ ቀልዲ ከና ጎፈታ ከና ተካጅሩት ይየት ነገር ረይ ጅሩመት ይየቱ የቹ ሶ ታና ንስረይስና ቀብሶን እንዳበነ ትፉፍቲ ቶፍታጅ ጅረነታ መለጅ ጅረታ አከዱሪ ዱፍኔ አስራ ሄዱና ሶይኑታ አራውማ ዱቢና ባገዳቱ ምርከናውቱ jolle qabsaawaa turtaniif ta haqaaf dhaabbattaniif ta laayikii fi sheer dhiisaa isiniin jaaniin dhiisini nuti laayikii fi sheer irran kaayyenne haqa dubbachuu irra kaayyenne malee namni hangamiin sheer na godhe hangamiin laayikii na godhe anne ilaalee tumbe irra kaayyenne haqa dubbachuu irra malee siitaanaan siitaate siita hubannaan dhiisu akkamiin namni waan ati godhuu qabdu sammuu teetis sitti hima gaafas ati fintaane qorii bishaanitti fajjeesuu qabda qaanyidha iftaatee jiraachuu qabdaa jechuudha iftaatee waan feetu like waan feetu share waan feene dhiisu mirga qabdaa bilisa taatee deemuu danda'uu qabda malee akka
akkasi silkii walii bilbilbilanii wal dubbisanii wanta ja'anii oofuusan sirrii miti. Kanaaf garta akkaanii fi dubbiin dogoggora taate. Abbaa gadaa karrayyuu ajjeechaa isaa kadarratti ammoo kalees daandii sirriitiin saaxillee arraas daandii sirriitiin saaxillee arra immoo dhugaan hundi baatee jirti jechuudha. Warri dhugaa kanarra ciccitanii hojjettan galatoomaa isiniin jechuuf hin dhufee jechuudha. Qaamni mootummaatis hangasuma gabbaatanii badii fudhachuu keessaniifuu galatoomaa. Warri faanaa broadcastii kamaxxansitanii eegas kaastaniis galatoomaa. Warri mirga dhala namaa hawaan kana qorattanii bakka san dheeyxanii ummata beessitan galatoomaa. Akka nama paartii badhaadhinaa miseensaatti. Akka caasaa mootummaa paartii tana keessa nama jiruutti badii abbaan fadhe paartii tana keessa taa'ee hojjete nullee wajji qooddannaa jechuudha. Gartanii garaagarummaa nuti qabnu. Tola dhufuus wajji qooddanna. Badii dhuftuus wajji qooddanna. Yoo badiin hojjetamtees wajji qooddanna. Waliif ammoo dhoysinu beeka. Wajji qooddanna. Badii walii amanneeti waliin qooddanna. Maaliif paartii takka keessa jirraa wala dabannee wal qooddanna. Wajji qooddanna. Ammoo waliin dhoysinu. Waliif hin farannu. Abbaan badii qabu immoo yakkirra muramu qaba. Abbaan badii qabu san adabamu qaba. Abbaan badii qabu san aangorraa kaafamu qaba. Seera dhiyaachuu qaba. Araaraman qabu jechuu tanarratti. Yoo gaarii hojjennees gaarii wajji qooddanna. Haa walii kijibnuu lammii jeesneetii ta'ettu paartii badhaadhinaa keessatti kitaaba sii dudubbiseen barbaadee keessaa dhabeen jirtu. Yakka hojjenne walii haadhoo isinuu ta'ettu paartii badhaadhinaa keessatti heeraa fi seera paartii badhaadhinaa keessa barbaadeetiin dhabeen jirtu. Walii gallaa tanarratti wanni irraa haasoo tun lubbuu namaati. Bootii gadaati. Tana sirriitti walii beekuun barbaachisaadha. Obboleeyyan keenya addunyaarra jirtan hundinuu biyya keessa jirtan hundinuu haqni afaan yoo qaban funyaanii na baha. Afaanii fi funyaan yoo qabdees ijaan baha. Afaanii fi funyaan fi ijaas yoo qabde gurraan baha. Bakka uraan jirtu huddaan hanqinii ni baha. Hinaaf cubbuu hojjetamte tana hunda ibsaa saadiqirra deebisuudhaaf tattaaffiin godhamtu takka illee fudhataman qabdu. Hin qabdu. Abbaan yakka kana raawwachiisee fi raawwate mataarra jira. Maaliif ibsarra deebisuu barbaadan ibsaan liistii hunda maqaa beekuuf jettanii shakkitaniif achi bulchaa jira achitti hoogganaadha. Inni ni beekaa waa hunda isaan nu jalaa baasee faa shakkii qabdanii ta'ettu oduu ni qabna nullee. Dubbiin moo ibsaan hin baafne. Hin baafne. Warra rabbiin du'a jalaa baase lameenitu gabbaase dubbii. Warri lameen san amma eessa jiraachuu hin beeytan. Eessa jiraachuu jiranii. Saniifuu haqni yoomiyyuu moo'ataadha. Haqni yoomiyyuu injifataadha. Baga rabbiin isin injifachiise. Baga rabbiin isin moo'achiise qabsoon teenya tamma boodaata ta'uu qabdu. Abbootiin waan kana raawwatte. Abbootiin waan kana gaggeessite. Hundinuu heeraa fi seeraaf dhiyaattee warri mataarra jiru. Oromoon seeyxee kofaltee jiraachuu malee boochee mataa cabsitee jiraachuun si hafuu qabaa jechuudha. Mootummaan teenya, paartiin teenya, Itoophiyaan teenya sabaa sablammii hunda maxxanfannee kofallee jiraachuu qabna malee carraaqannee hojjennee boonyee mataa gaccabsinee wanni Oromoon jiraattuuf takka illee nuun jirtu jechuudha. Takka illee. Kanaaf ammaas warraaqsa feesisa. Kanaaf dhugaadhaan qabsaa'uu feesisa. Kanaaf shoorarkaan feesisu. Jeequmsan feesisu. Dhagaa haruun feesisu. Waan hin taaneen feesisu. Hin barbaannu nuti waan dhiiga yaamaatii fi karratti qabsaa'u jirruu dhiigni haa ba'uudha dhiiga biraa akka dhangala'u hin barbaannu si yaadaas hin qabnu.
paartiin kun paartii keenya eenyu olu leecalloonnaaf eenyu olu paartii keenya kanaaf leecalloo qabnaa jechuudha adooddii qabna khamaqaan paartii keenya akka badu godhu jiru warra cubbuu ummata keessatti hojjetee cubbuu dhoysu saniitu nu diinamti warra yakka hojjetee yakka san dhoysutu nu diinamti warra dhiiga dhangalaasee dhiiga san dhoysutu nu diinamti warra saamicha godhee saamicha san dhoysutu nu diinamti warra ummata keenya araraasutu nu diinamti paartiin teenya saniifu paartii teenya jabeeffannee mootummaa teenya jabeeffannee haqa keenya akka bilisaatti akka nama mirga qabuutti dubbannee amansiifannee falmannee mo'achuu qabnaa hanga haqa qabdutti hanga dhugaa qabdutti osoo ilmi namaa kun hundinuu sirra walii galee hanga rabbii tokkichi si hojji jirutti hanga rabbii haqaa hojji jirutti hanga xurii qeensa jalaa waa takka si godhuu hin danda'u ilmi namaa hanga xurii qeensa jalaa wahuma takka itti fakkaatti wahuma takka cubbuu namarran kaayin kijibaan namarran kaayin maqaa namaa sobaan hin xureessin haqa qabaannaan ammoo irraachi siqin barcumarraa walii kaana malee haqarraa waliin kaanu osoo aangoo jaalalaaf maal faja'an jaan godinootaa fi aanarratti garee wal jaaraniiti aangoo barbaachaaf manni kun akkana godhachaa jiraa ja'an jaan osoo aangoo barbaannee immoo warra kana dhoysinee aangoo fudhannaar yooma aangoo barbaannee dhabne lakki aangoo barbaannee yoom dhabnee beeyna osoo aangoo taatee bar cubbuu dhoysita warri ma cubbuu dhoysu warra aangoo barbaadu warra niiraa bubuutee barbaadu sumunii fi shilingi warra maqaa kijibaa barbaadu waan hin jirre jechuun waan silaa hegeree gaarii taatu dhabee ilma namaa hedduudha dabarree jechuun tapha kana keessatti ilma namaa hedduu garre hanga wanti tun dhufu anfaan waa hedduun addabare akka nama tokkootti akka khiyyatti waa hedduun addabare dubbii tana keessatti waa hedduu addanaa bahe maaliif waa hedduu agartaa jechuun jirama agartu tarraa barattu hedduudhaa jira jechuun barnoota wanti haqaaf dhaabbachuu immoo uumamaan qabna dhugaaf qabna bakkayyuttuu haqaaf dhaabbachuu irraa if boodan jennu bakkayyuttuu dhugaaf dhaabbachuu irraa yoomiyyuu if boodan deebinu eega duutii abbaa gadaa karrajuutii fi jiillisaa guututti nuu mirkanaa'e gaafiin teenya tamma boodaa ta'uu qabdu abbootiin waan san ajajje raawwattee miti ajajje warri mataarra jiru heeraa fi seeraaf nuu haa dhiyaatanii tohonnaa mootummaa jala haa oolanii qorannaan irratti haa gaggeeffamtu ha bilisa ba'u bilisa haa ba'u ha yakkatti harkame yakkitti harkamu ha amma hin shakkamin jiraannaan hanga dubbiinsaa qulqullooytuullee aangoorraa haa ka'u sila akkas ta'uu qabaame amma yoo shakkame amma namni tokko yoo nan fakkeenyaaf pirezidantii Oromiyaa ta'ee dubbii tana keessa harka qabajanii na shakkan ana aangoorraa kaasaniituma dubbii tiyya qorachuudha yoo nan dubbiin tiyya qulqulluu taate aangoon na deebisu yoo dubbiin tiyya qulqulluun taate achumaaniin hafaa achumaaniin gaafatamaa jechuudha yoo an itti gaafatamaa poolisii ta'ee dubbii tana keessa harka qabaadhellee akkasuma na godhu yoo kabiraa ta'ee akkasuma godhu bakka sanirraa of maaliif warri hojjetu kun warra kana sodaatee akkaanii fi haqan dhoysine warri kun aangoorraa achisa jechuu qaba qoratamuuf karaan akkas ta'uu qaba akkas banamuu qaba karaan namaaf ogguusna inni aangoorra maqan jirreef haqan dhoysu namni inni jiraanna namoo nan dhiisu jaa wanta jaa jechuudha ijoollee teenya amma ta'aanaa fi godinarra jirtuu fi bakka jirra jirtu tawaan tanatti gakkannanii daleessisu jiran an akka namaatti wallaahi al-aziimul kariim hanga xurii qeensa jalaa isinirra waan isinii gakkannan raawwadhaa yoo raawwachuu baattan isin dhiisan silaawu ni beeytan isiniis soo nu mufatee nun xaaree maarree akkam taane jettanii faa ifin jeeqina an siyaasaan hin beeka waan deemu jiruun hin beeka ammoo haqaa dhaabbachuu yeroon isaa isinitti ulfaachuu malti anaaf yeroon geessee haftee ta'a
isiniif isinitti ulfaachuu ta'e walii hubachuu beekuu danda'u qabna waan qaanfattaniif hin qabdu jechuudha. Dirqama paartiin isinii kan raawwachuu qabdan dirqama mootummaan isinii kan raawwachuu qabdan isiniif hubanna ammoo uummanni isinirraan fudhatu yoo dandeenye immoo haqaaf dhaabbanne irra caalaa bareedaadha. Dandeenye lakkii dubbiin tun akkanaa miti jennee dhugaadhaaf yoo dhaabbanne hegareef dubbiin akkanaa akkan deemne dhorkuu dandeessaa jechuudha hegareef yookaan hin dandeessu yeroo hunda akkaan reefu jeessan chiipsiin san abiyyootaawi dimookiraasii san maqaa jirtu wahuma akka takkaa ta'amata 27 san irra deebitee gaafa badhaadhinaatiif daleeyda jechuudha. Amma barri keessa jirru bara badhaadhinaa mootummaan filamee biyya hoogganuu jiru mootummaa keenya ka badhaadhinaa ati kaba wayyaanee amma 27tiin uummata irratti hojjedhee wajji deemuun teessu jechuudha booda urgufamuun keenaaf sitti fakkaata har'a. In the long run chiipsii kana dilleet gootee appilikeeshina badhaadhinaa buufattee ifirra buufachuu baannaan dilleet ta'uu ta'essa boota. Amma waan sitti maaliif sistemaa wajjin deemtu boota. Chiipsii si keessa jiru abiyyootaawi dimookiraasii yoo ta'e khatiibeellee mootummaa nama deemtu jirtu appilikeeshina badhaadhinaa ka fayyadamtu amma nuti appilikeeshina badhaadhinaa qabna malee chiipsii abiyyootaawi dimookiraasii hin qabnu nuti. Xiqqoo waliin gallu warra viidiyoo ture kanaan xiqqoo wanni waliin galuu hin dandeenyeef maal isaan appilikeeshinni isaanii ka abiyyootaawi dimookiraasii kanaa dilleeti godhuu hin dandeenye. Nuti haa qabnu appilikeeshinni ka badhaadhinaati. Soko wal dhawaa jechuudha. Isaan bira sabarra kijibuu ta'ettu isaan bira ni jirti. Nu bira amma saba kijibuu ta'ettu nu bira hin jirtu. Saba jeesuu ta'ettu achi ni jirti. Nu bira hin jirtu. Wal saaxiluu ta'ettu nu bira ni jirti. Isaan bira walii dhoo'isuu jira. Akkasii wal dhoo'iti wanti. So booda maaliif Abiyyi jaalanna? Sababni nuti muummicha ministeeraa keenya Dr. Abiy Ahmad Ali tokkicha akka bileena itti jaalannuuf murtii isaa hunda mi'ooytuus hadhooytuus liqimsinuuf fudhannuuf chiipsii TPLF hin qabunni dubbii abiyyootaawi dimookiraasii tana duruu balfaati dhufee keessan jirtuun isa keessa ta duruutti mul'achuu jirtu ida'amuudha badhaadhina hin qabunni tana waan tana hin qabunni sotanaaf xaliilaa urgaawaadhaa jaalatamaadhaa moo'ataadha. Gisee hunda laale marsanii moo'ataadha inni wanni akkas ta'u maal qulqulluudha dhugaadhaan deemaa jechuudha haqaan deema inni xaliilummaadhaan deemaa histiin qabu shiran yaadu dhugaan dhooysu namaa cubbuutti seena malee inni nama cubbuun seenu so haqaan maqa deebuuf yeroo hunda muumichi keenya injifataadha. Nuti isa qabnaaf duraa appilikeeshina badhaadhinaa kana isarraa fudhannee barnoota ida'amuu kana isa jala yaa'u jira jechuudha. Taan nu keessa jirtu kaa duraanuu. So tana rakkoon jirtu. So gorsi kiyya akka obboleessaatti akka jaallanitti chiipsii abiyyootaawi dimookiraasii if keessaa dilleet godhaati appilikeeshina badhaadhinaa buufadhaa if keessa naqa. Badhaadhinni haqa baasi. Badhaadhinni dhuga falmi. Badhaadhinni dhuga baasi. Tana sirriitti beekuu qabna jechuudha. Sirriitti. Badhaadhinni saba mi'eessaadha. Badhaadhinni saba ittisaadha. Saba ajjeesaadhaa miti. Saba ittisa balaarra. Badhaadhinni qulka baasi. Akkasitti fudhachuu danda'uu qabna jechuudha. Isiisan fudhannaa waliin rakkitu haqarra dhaabbattee deemta jechuudha. Haqarra dhaabbattee deemta ni injifattaa jechuudha. Ni injifatta. So akkasitti hubachuun gaariidha. Ilmaan Oromoo hunda ka addunyaarra jirtan ka bakkayyuu jirtan hundaa'u baga Rabbii isin gammachiise baga haqa abbaa gadaa karrayyuudhaa dhiigni isaa akka bahu taasisuu keessatti qabsooftanii milkiin akka dhuftu taasistanii alla magan tanarraa barnoota fudhadhaa warri xiqqoo tana keessatti illee waa jajja'aa ture haqaaf dhaabbadhaa amma boodallee ta'u bakka giriin heddummaatti osoo hin ta'in dhugaan heddummaatti bakka dhugaan jirtu dhaabbadhaa malee bakka namni hedduun itti ce'en dhaabbatina namaaf hin sobamina haqaaf sobama nama gaafa rakkoo nama gaafa cinqii nama gaafa lafa dheeraa karaa hojii deemtanii dhuftan fa'a waan hin fakkaanneef jecha waliin jijjiirina walitti duyda garangalinaa wal jabeeffadha
lubbuun tun takkuma jiraatti addunyaa kanarra lamaa sadi hin jiraattu afurii shan hin jiraattu akkasitti deemuun irra bareedaadha. Hundi keessanuu jechuudha warri hundi gorsa walirraa fudhannu jabaadhaa qabsoon itti aantu ni fufti. Imalli keenya kan booda ka badhaadhinaa itti fufa diinni badhaadhinaa hundi nu kufa. Qabsoon teenya booda ka ta'uu qabdu abbootiin waan san raawwatte heeraaf dhiyaachuu qabdi aangoorraa kaafamuu qabdi. Karaa nagaatii karaa maaliin falmachuu danda'uu qabna. Propoogaandaa isaanii itti dhiisanii haqa dhugaadhaatiif falmatanii yoo deeman katti aanee dhufulleen haqaan uummata keenya bulchuu danda'a. Haqa uummata keenyaallee qabee deemuu danda'a jechuudha. Bilisoomne bilisoomne. Mootummaan teenya teenya. Mootummaa teenya immoo sirreeffachuu nurra jirti. Sirreeffachuu ka qabnu kami akkanaan saaxilleeti. Kadhanneetii miti. Funya uritti sirreeffannaa jechuun mootummaa teenya. Kadhaanii miti. Funya uritti sirreeffannee kanuun taane firraa kaasisiisne karaa nagaatiin kanuu ta'u kaayyenne ka haqa eegu kaayyenne ka ummata eegu kaayyenne ka hattummaan gaggeessine kaayyenne ka maaliin gaggeessine kaayyenne ka haqa Oromoon tun arrumanuu tolte jettu kaayyenne yaana malee maafiyaa firratti dhiisuu hin barbaachisu jechuudha. Maafiyaan hin barbaachisu. Maafiyaa abbootii gadaa ajjeesisiistee nyaara ijaan dibattee koota kaayyattee karabaattaa hidhattee deddeemtu aanni qabbalamu. Kanaaf ni fudhannu jechuudha. Abadan. Tanarratti ejjennoo qabaachuu qabna. Sodaatinaa lubbuun tun gaafa rabbi uume duute. Xiqquma takka sodaatinaa. Yoo qabsooyte akkasi qabsaa'e. Qabsaa'uu baannaanoo firraa dhiisii galii taa'e akka rabbi si jiraachisetti. Tasabaatiin hojjedha yoo jette tanaaf wanni ni abbaa gadaa karrayyuu ajjechaa isaanii irra ciccinee kana baasneef maaliif wanni jiruu qananii biyya alaa san dhiisnee biyya dhufneef numarraa dhugaadhaa jechuudha. Yoo san dhiisnee dhufnee asitti osoo agarru callisnee akkana mana garreen muugaa bira dabarra. Rabbiin maal jenna boru? Ifiinuu akkam jenna? Ta rabbiitii miti ifiinuu namni akkamitti ifi kijiba? Osoon arkuu hin agarreen jee akkamittiin deema. Osoon beeku quban qabu an jee akkamitti deemta. Hin ta'u jechuudha. Haqaan qabsaa'uu jechuun isii tana yaabboleen kee. Malee jibbaa tokko nama tokko irraa hin qabnu bolola aangoo tokkollee hin qabnuuti. Dheebuu aangootiis hin qabnu. Osoo bolola aangommaa ta'e hijibneeti waan kanaas dhooysinee namarra jala bolollee akka feete taata. So saniifi miti. No. We living once in this world. Addunyaa tanarratti akka jiraanna takkitti jiraannu immoo dhugaadhaa fi haqaan jiraachuu barbaanna. Ummata keenyaaf dalayna yoo jenne haqaa fi dhugaan ummata keenyaaf dalaguu danda'uu qabna. Si tana akka gaariin naaf fudhadha. Galatooma sheer godhaa ummata keenya biraan akka geessu naa taasisa. Baga rabbii isin gammachiise. Warri qabsoota narra ciccitanii baastan hundi warri biyya alaa keessa jirtan warri biyya keessa jirtan hundinuu alla magantaa injifattanii yaa ugaa namni ajjechaa tanaa nu kaate jimaa fi simintoo nuuf amana jennee waa neeynu ammoo jimaan keenyaas ummata keenyaaf simintoonis ummataaf akka taatu godhuun yoomiyyuu qabsoon siinafu ni injifanna takkallee siitu inshaallah bakka qabsoon jirtu dubbachuun barbaannu qabsoon finiinaa deemaa jirti bakka jirtu. Jabaadhaa wal quba qabaadhaa haqarra cicha propoogaandaa jaraa takkaif dandamachiisuu deemu kana jalaa as deebi'a qabsoo abbootiin waan kana raawwatte itti gaafatamummaadhaaf seeraaf nu haa dhiyaattu jettu tartiibaan dhiyeessine warra kanatti gaafatamummaadhaan goone abbootii gadaa teenya akka nagaan boqotan maatiin isaanii gumaan isaanii kafalame dhiigdi isaanii kafalame kama daa'imman isaa isaan kafalame gumaan barbaachisu warra harrayyuu harraa namni ajjeefamee fi kaani hundaaf gumaan barbaachistu kafalamte araarri bu'ee nageenyi bu'ee akkasitti dura tarkaanfachuu qabna. Itti gaafatamaa maa ka fudhatus fudhate tartiibaan akkasitti jiraachuu qaba malee akkana dibaadhaan dhiiga dabarsinee hiyyaanu dibnee yaani teenyaa boru dibamuu ta'a kanan fudhannu akkasitti naawwadha. Sheer godhaa uummata Oromoo biraan gaa baga rabbi isin gammachiise haqaaf dhaabbadha. Dhugaaf dhaabbadha. Dhugaaf qabsaa'a. Yoomiyyuu dhugaan bultee ooltus
oltee bubbultee turtus maayyii dhugaan numa baati. Baga rabbi isin gammachiise isiniin jechuuf hin dhufe alla magantaa sheer godhaa uummata Oromoo biraan naagaa rabbi isin uume kana uume guyyaa qiyaamaa fuula isaa dhaabbattanii jechaan isin jaaladha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nagaan naatu.